waaqayyo isin gargaaree waaqeffachuudhaaf ganama kanaan kan keessan qophaa'anii isin eebbisu yeroo gammachuu yeroo gaarii akka kanaa kennu maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u inni kun waldaa keenya keessatti isa jalqabaati jedheedhaan amanaa mee galata waaqayyoof maqaan waaqayyoo kan galateeffame ta'u kunimmoo itti fufame kunimmoo itti fufa Maatiyoos irratti akkuma dubbatu hamma handaara lafaa hundumaa deemaatii wangeela dhaloota warra dhageenyetti labsaa dubbadhaa. Haleluuyaa! Isa kanaaf nu qopheessa waan ta'eef ammayyuu danuutu barbaachisa baay'eedhamti. Waaqayyo humna akkasii ayyaana akkasii jalqabii akkasii keessatti jalqabee ammallee itti fufee wangeelli nutti adeema. Haleluuyaa! Yesuusiif galannata ta'u galata gooftaadhaaf laaqaa Ilahi waaqeffannaa yeroo keenyaa dideeqaaf jecha sitti dhiyeessu waaqayyoon yeroo qulqulluusa ta'ee hundumaan ibsa ta'ee jiraataas ta'eyyuu waliin waaqeffannaa haleluuyaa. Waaqayyoon nama keessaniif haa ta'u akkamitti gooftaan guddaa ulfaatu baga gammannee waaqayyoon walitti Wamani berkecuali tiwan magawaban kepada waaqayyo galateeffannaa duraan dursinee waaqayyo isa karaa hundumaan nu gargaaree karaa hundumaan nu wajjiniin ta'ee haala dabarre hundumaa keessatti bukkee keenya dhaabbatee hariiroo isaa sababa jireenya keenyaa keessatti jireenya keenya irratti qabu karaa kanaan fidee waaqayyo fiixaan ba'uusa nuuf kennee fi galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mata dureen keenya akkuma agartan asirratti gara Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irra jiru dubbiseen waan xinnoo dubbadha. Waan xinnoo leeniti wanti barannee garuu waan xinnoo dubbadha. Akkanidha sagalichi inni isin waame amanamaa waan ta'eefi kana hin godhaa jedha. Inni nu waame waaqayyo amanamaadha. Inni nu waame gooftaan amanamaadha. Inni sagalee isaa kana nu barsiisu gooftaan keenya amanamaadha. Lallabuudhaaf miti lallabanii namatti tolaa garuu gooftaan amanamummaa isaa dubbachuun waggaa lama kanaan kana guutuu keessatti waaqayyo nu gargaaree akka immoo sagalee waaqayyoo kanaan akkamittiin karaa keenya ilaalachuun akka nurra jiraatu gara bara keenya keessatti jireenya keenya mana keenya bultii keenya amma jireenyuma mana keenya mataa keenyallee amma namoonni barate kun sagalee waaqayyootiin yoo geggeeffanne amma akka waldaa kiristaanaatiif jijjiirama guddaa fiduu nuti keenya beeknaa isa kana irratti gooftaan nu gargaaree waggaa lama guutuu walii wajjinii barumsa kana barannee guyyaa kana immoo guyyaa eebbaatiin isa nu ga'e gooftaa ammas guddaa godhee galateeffannaa barumsa kana keessatti waan baay'ee barannee maqaa dha'ee fixuu hin danda'u mata duree guddaa barannee kakuu haaraa baranneerraa kakuu moofaa barannee akkamitti macaafa qulqulluu kana hiikkachuun akka nurra jiraatu macaafa qulqulluu kana namni akka barbaade gara barbaadetti yeroo hiiku hin argina hundi keenya garuu macaafa qulqulluun kun yeroo barreeffame maaliif akka barreeffame eenyuuf akka barreeffame namoonni maal akka dubbachaa jiru hiikuma macaafa qulqulluu kanaallee sagalee kana keessatti barannee jireenyuma keenyallee kanaan dura akkamittiin akka macaafa kana fuula keenyaa yoo akkamitti akka hiikkachaa ture Roongi wedi kadi masuk ke pagarbe, dia cara kenya namun tiba aja ditinggal dan dia rasa karena waaqayyo dalam dalam tu. Kedua nanti wa egaya mati wanda Kristiana seti mati segala waaqayyo berarti manfaat kita kalau berjeratu wanda Kristiana ulfina kami kasih kabdu wanda malak kasih tadi nabi segala waaqayyo berarti wanda seti namun segala waktu kita kalau berjeratu berarti Hojii afur qulqulluu baranneerraa amala namaa baranneerraa baay'ina saayikolojiidhaa fi akkasuma abbummaa saayikolojiin illee akkamitti akka jiru waldaa keessa kana baranneerraa barumsa hawwii bara dheeraa obboloota tokko yeroo naasa'u hawwii koo bara dheeraa waaqayyo bara ijoollummaa kootii kaasee natti dubbate anillee achuma keessa jira. Bara jireenya keenyaa keessatti waaqayyo gara sagalee kanaatti dhufnee akka barannu namooti baay'een kakuu adda addaa isiniif galee garuu kanaatti gara barumsa kanaatti dhufnee barannu haalli keessa jiru wanti nu keessa dabaru mana barumsaa kana galee barachuudhaaf carraan hundaan ture waaqayyo garuu inni sagalee waaqayyo afaan amaariffaatiin yeroo baay'ee akkuma dubbadhu
ስለመጥፎ ነገር መፈለጉን ማድረጉን በሰው ልጅ የሚያደርግ እሱ እግዚአብሔር ነው። የሚገራገኝ የጌሳ buusaan garaa keenya keessa kaa'e suni ofii isaatiin naannessee itti yaadneeti gooftaan karaa kana carraa kana gubanii immoo akka nu barannu immoo fiixaan boonsa nuuf kenne ammas galan isaa haa ta'u. Akkasuma barumsi kuni jireenya guutuu dhugaa kana barbaaduu beekuudhaafi macaafa qulqulluu kana baay'inee akka nu dubbifannu akka nuni keessa deddeebinee ilaallee akka beeknuuf nu gargaareera. Dubbii akka nama Kiristoositti amaneetti dhugaa wangeelaa kana beekuudhaaf namoota warra beeknillee beeksisuudhaaf akka dhamaanuuf illee barumsa kana keessatti waan baay'ee barannee itti gaafatamummaa kana immoo ba'uudhaaf barumsi seenammatti jalqabne kuni mataa keenya seensifachuu akka ta'e Kiristoos kun eenyuyyuu baratee bira ga'uu akka hin dandeenye macaafa qulqulluun keenya akkuma jedhu Waaqayyo guddaadha eenyuyyuu isa hin beeku. Waaqayyo baratanii bira ga'anii fixuu hin danda'a. Amma garuu miila keenya kan seefanne Waaqayyo maal fakkaata? Waaqayyo sagalee isaa fakkaata. Sagalee Waaqayyo yeroo barachaa deemnu Waaqayyo kana sodaachaa. Namni biyya lafaa keessatti gizee nama baru namaatiin gizee walitti siqachaa deemu namni namatti sasalphachaa deema. Maqaa namaa yeroo nama waamu amma yoo kaleessa kibbeedhaan kibbitu dee waama ta'e gaafa siqachaa deemu kibbee jedhaan deemu. Waaqayyo kun garuu akkas miti. Gaafa barataa deemanii gaafa siqataa deemanii guddummaa isaa ulfinni isaa Waaqayyo kun akka bara kana keessatti raayitiin dadheeftii godhamu kanatu hin ta'in guddaadhaaf qulqulluu ta'ee bara baraan isa jiraatu akka sagalee isaatii akka inni ta'ee baay'ee baranna. Salphaan miti wanti Waaqayyo iddoo kanatti nu barsiisee egaa dhumarratti waan jechuu barbaadu maqaan Baayibal Kolleejjii kanaa Nahimiyaa jedhama. Paaster wajjin illee naasofni dabala turani garuu maaliif Nahimiyaa jettan jedhan isaanii jedhee isaanii hin gaafan. Garuu yeroo maaliif Nahimiyaa ta'e macaafi kun barumsi kun jedhee yeroo yaadu bara kana immoo yeroo ilaalu Nahimiyaa bara sana keessa mana mootii keessa taa'ee utuu nyaatu utuu dhuguu waan hundumaan guutuu ta'ee fi utuu jiruuti achi taa'eeti iyyaafate waa'ee dallaa Yerusaalem isa diigame sanaa gaafa dhaga'u boo'ee ofirra gadi taa'eetu hin gadde jedhe. Isa kanaaf maal gochuutu narra jiraata jedheetu gara fuula mootii duratti dhiyaatee yama fudhatee akka inni ba'ee isa kana lallabuudhaaf miti carraa ba'ee hojjechuu sana argate isa diigame sana namni tokkollee jedha ofaasaa halkanii dhaqee kan iddoo sanatti ilaalee deemtu sana argee jireenya isaa kennee mana mootii keessaa ba'ee achi jooree gadi bu'ee hojii sana isa diigame sana ijaaruudhaaf kaa'e. Kanaaf Dr. Pastor Masgabuu waan isin jechuu barbaadu Waaqayyotu carraa kan isiniif kennu. Amalootaa Kiristiyaanaa akkuma dallaan suni dallaan Yerusaalem diigamtee jirtu insaan ishee jira. Garuu wanti baay'een dhugaan baay'een wangeelli jalqaba nu dhagee jalqaba abboota keenyarraa dhagee wangeelli Kiristoos qulqulluun qajeelaan itti amannee fayyadamu. Nu warra dhaloota nu dura jiran dhugaa wangeelaa argine kuni har'a kamtiin akka inni diigamee jiru waldaan dhaabattee jiraachuu ishee maqaan ishee jiraachuu ishee waan tokko garuu dallaan isaa waan baay'eedhaan diigamee jira. Kanaaf immoo karaan ittiin ijaaran karaa biraan tokkollee hin jiru. Sagalee Waaqayyoo dhaloota barsiisuudhaan isa warra ofii keenyarraa fi abboota keenyarraa harmoota keenyarraa argine sana sagalee Waaqayyoo kana dabarsanii barsiisuudhaan isa amma akka waldaa kiristiyaanaa keessa guutee dhugaa wangeelaa kana nama kaagatee waldaa keessa isa guute kana maaliin gadi baasuu dandeenya? Gaafa tokko paasteriin akkas jedhan poolisiin biyya kanaadha. Birrii isa beekii ta'e gabaarraa baasuudhaaf birrii masa dhugaa hojjechuudha maleessaati soba sanatti ni gochuu miidiyadha. Kanaaf wangeela dhugaa kana barsiisuudhaan isammaa raajii sobaasa ta'uu barsiisa sobaasa ta'uu waldaa kiristiyaanaa keessa guutee isa diigame kana deebisanii ijaaruudhaaf nama kanaafi iddoon kun illee gaariyyaan kaasuu qaqqajeelaadha jechuudha. Biyya baay'ee gadi bu'aatu biyya arabaa keessatti isa ta'u iddoo adda addaa deemanii sagalee kana barsiisaa jiru. Onlaayiniidhaa barumsi kun carraa akkasii kennameefi sagalee Waaqayyoo namoonni hidhatanii lafa kaleessa keessa galanii karaa dhugaan taane sagalee Waaqayyoo lafatti lallabamne akkasuma yaadi namaa lafatti lallabamu keessaati dhalooti ba'ee gara waldaa kiristiyaanaa isa jalqabaatti akka deebi'uuf baay'ee godhamaa jira. Kanaaf baay'ee Waaqayyoo galateeffannaa waa'ee keessaniifis Waaqayyoo barbaadee Waaqayyoo barbaadee jechuudha.
obboleessa koo warra wajjin baran immoo Nahimiyaani paasterii miti. Nahimiyaani raajis miti. Nahimiyaani wangeelaawwis miti. Nahimiyaani nama mana mootii tokko keessaatti daadhii buusu ture sagalee Waaqayyoo. Kanaaf iddoo naafsu paasterii ta'uu nu danda'u yoo Waaqayyoon godhe gaariidha. Garuu achi yoo sana pozishinii sana maqaa kana qabaachuun duwwaatu guddaa lafa ta'anii dhugaa Kiristoos dhugaa wangeelaa isa jallatu godha. Achi ta'anii fagootti ilaalanii waan jalate sanaaf natti toleera illee dhuma kuneenyaa wanti baay'ee nutti tolee jedhee kana dhufne akka achi baay'ee waa ilaalu wanti godhu yoo jiru. Garuu Nahimiyaan iddoo haasna keessaatti achi ba'e Waaqayyo moo isa gargaara. Yeroo inni dhaqee hojjetutti hojiin hojjete sanatti deebi'eetu maal godhaa waan hojjettu kun waan itti dadhabdu kun waan booriyyuu dhuftee yaabbatte kallaa kana jissuu dandeessiitti jedhan. Garuu kun isaan boone akkana jedhe. Waaqayyo waaqotaa nu gargaara. Immoo garboonni isaa kaanii hin hojjennan. Haleluuyaa. Akkasitti barbaada. Barattoota keenyaa iddoo kanatti waldaa kana keessatti eebbifamuuni Waaqni waaqotaa nu gargaara. Nus immoo itti fufnee hin baranna. Dhalooti dhufuu isa nurraa argee amma maal jedha yeroo baay'ee jireenya koo keessatti akkasiin jedha ofii kooti. Maaltu inni tuulli minnakkaa'u maaltu tuqee dhaloota ammaa kana waldaa keessa akkas ta'ee dhalooti kun jenna yeroo baay'ee. Dhalooti kun keenya uttees naachoo isaan firee keenya warri amma booddee dhufa waldaa keessaafi akka barbaadan godhamu kuni keenya uttees naachoo. Nun wanti garaa keenya nyaatu jira waldaa kiristaanaa keessatti deddeebinu. Waa'ee dhugaa garaa nu nyaata, wanti jallatu garaa nu nyaata, raajiin sobaa garaa nu nyaata, wanti baay'een iddoo isaatti yeroo kaatu garaa nu nyaata. Maaliif isa kan sagalee Waaqayyootii fi namooti nu dura turan dhugaa nutti agarsiisan qabu. Lallaba isaanii dhugaadhaan namooti nu dura darban, abbootiin nu dura darbanii jireenya isaanii mana isaanii keessatti waan agarru qaba. Isaan irraa agarree akka isaaniitu ta'e waan jedhu qaba. Nun garuu amma jireenya keenya irraatiin waan arganii dhalooti achi as dhufu ituun akka ishee ta'e, ituun akka isaa ta'e waan hojjetu waan baay'ee qabu. Kanaaf wuxxeeti keenyatu akkas ta'ee jira waan ta'eef dhalooti amma jirru warri barannu kuni dhugaan manis ni jedha. Si'a lama jiraatan biyyi lafaa yeroo lama tokko jiraatan dhugaa Waaqayyo nutti kenne kanaaf jireenya keenya mana keenya lubbuu keenya jedhaan yoo ta'e Kiristoosiin kana argisiisnee dabarsuudhaaf carraa nu qabnu isee amma keessa jiru kana duwwaa. Kanaaf adaraa keessa akkuma sagalee Waaqayyo nutti dubbatutti ofii keenya laannee Itoophiyaanis akkasiin jedhamu mana keenya keessaa yoo Waaqayyo ijoollee tokko lama nu kennee qabaanne yoo nu warra kanallee Waaqayyoon itti agarsiifnee dabarre xinnoo seeraa achiitii wayii gara booddeetti afaan deemaa waan jedhu garaa koo keessa jira. Kanaaf jabaannaa Waaqayyo nu gargaara. Inni nu barsiise kun yoo gooftaan amanamaadha. Kanaaf dhalooti warri amma keessa jiru kun sagalee barannee kanatti kottaa musikaanii in ijaarraa. Waaqni waaqotaa immoo nu gargaara. Jabaadhaa barumsi keenya kuni isaattiin jalqabaa miila ittiin seensifannedha. Itti gaafatamummaa kana bahuudhaaf Yesuus Kiristoosiin beekuudhaaf kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf of kennuudhaan barachuu keenya itti fufnan jedha. Diploomaan inni kuni itti fufnee digrii keenya sin barannaa. Waaqayyo nu gargaara. Eebbifamaa carraan yeroo waan hundumaa jettetti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus jiraataadha. Haleluuyaa. Jiraataa ta'uu isaatiin nama jiraataa ta'anii carraa kana argannee iddoo kana jirra. Nama kamiyyuu miti carroomnee iddoo kana jirra. Carraa sunuuf ta'e galanni isaaf haa ta'u. Inni irraanfanne nagaa sin gaafachuudhaaf kabajamtoota luba Dooktar Mazgaboo Tuchoo maatii barattootaa akkasumas eebbifamtoota Nahimiyaa baga gammaddanii baga gammaddanis. Yeroo deebiin baga gammaddan jira. Ani akka seeraa Yesuus sammuu keessaa dubbisu nan barreeffadhe. Baga gammaddan har'a anis anaaf isiniifis guyyaa gammachuu guddaaf galateeffamaadha.
yeroo isin iccitii yookaan dhoksaa gadi fagoo macaafa qulqulluu karaa fayyinaaf dhugaa dubbii waaqayyoo barachuuf dabarsitan jireenya keessan ijaaruu qofa osoo hin taane mana amantiif biyyaaf ifa ta'uuf bu'uuradha. Beekumsi macaafa qulqulluu ogummaa namaa caalaa jireenya ni jijjiira, dukkana keessattis ifa ta'a. Eebbifamtoota dippiloomaa yookaan sertifikeeta isin har'a argatan xumura barnootaa miti, calqaba hojii ergamummaa isaatiin dubbii waaqayyoo hojiin mul'iftan addunyaaf ifa taatan isin waamaa jedha. Inni kuni hojii ergamummaa ሐዋርያት ሥራ መኩደደኛ ዋንቴም ስለዚህ ወጥቴ ሐዋርያት ለሐዋርያት ሥራ የተጠራችሁ ጀ ኢሳፍቱ ዋማምተኒ ወካኒ ዶክመንት ወካን ሰርቲፊኬት ብቻ ለተጨቻ ጀላችሁ ከናፍ ሰገረት ባገ ዋማምተኒ ባገገምነታ መጽሐፍ ኬሳ ስለማንተ ዋጅኔ በርጋላ gargaara. Ani immoo Ximootos lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa 15 dubbisa. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu, hojii lallabaan wangeelaa hojjechuu ta'uuf hojjedhu, hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha. Hojii wangeelaatiif waamamtan. Hojii wangeelaa akkuma obboleettiin keenya dubbachaa turte wangeela kana paastarii ta'uu miti yookaan immoo taayitilii ta'uu miti. Waan waamamne sana waan hubanne sana nama kan biraa hawwachiisuu yoo dandeenye isa kana wangeela isatti waamamtan sana yaadadhu dhiphina keessaa sirmaadhu jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Waa sadiin kaas keessatti sagalee kana ilaalchisee tokkoffaa dubbicha jiraadha. Dubbicha jiraadha. Dubbii dhageenya sana isa barachaa ture sana haa jiraannu. Waan isin dhageessanii barattan jireenya keessan keessatti hojiirra oolchaa. Akka dhaamsaa jechuudha ofiittis dhaamaa jira waqtii. Lammaffaa dubbicha barsiisaa. Dhugaa waaqayyoo dhaloota eeboteef beekumsaaf jaalalaan qoodaa. Beekumsaaf jaalalaan. Yoo beekumsa qabaattan jaalalaan qabu taanaan akkasumaan ta'a. Sadaffaa dubbicha eeggadhaa. Gad of deebisuu fi dhugaa eeguun ragaa amanamummaa dubbichaa ta'a. Gad of deebisuu fi dhugaa eeguu ragaa amanamaa dubbichaa ta'a. Adeemsa keessaniin, jecha keessaniin, ba'uuf galuu keessaniin ragaa ta'a. Ragaa waan barattan sana barsiisaa keenya waan baay'ee nu barsiisaniiru bartuu yeroo ta'e barsiisaa fakkaachuu jechuudha. Ani yeroo baay'ee macaafa kanarraa akka Kiristoosin fakkaadhee jira Phaawulos na fakkaadhaa jira. Hawwish ani immoo nama barataa barsiisaa qotuu fakkaate jedhe nama barsiisa Dooktar Masgabocha. Barumsi ifam ani qubee baay'ee hin danda'u. Dhumarratti nama galateeffatu. Beekumsi wangeelaa nuti arganne kun of jaallachuu qofaaf osoo hin taane guddina mana amantii fi jajjabina uummata keenyaaf akka itti fayyadamnuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru jedha. Isa baranne kana uummata keenya saba keenya hubachiisuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Dhumarratti yoo naannoo sana galateeffachuu barbaadu jira. Duraan dursee
Doktor Zau galateeffachuu barbaada. Bu'aa baay'ee keessatti dheeraa kan baatanii fidanii nan jalqabee namni fedhu jedhu yeroo itti nu yaadachiisuudhaan eegalaa jechuudhaan waan baay'ee namatti dhamaan Waaqayyo bara keessan maatii keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Nuti aan keessumatti nama carroome jedhee yaada sinarraa barachuu maaliif waan baay'ee laayif kan isaan barsiisaa turan. Wangeela duwwaatu ta'e just laayif lookula maal fakkaata jedhanii jireenyi kiristaanaa tokko maal fakkaata yoo jenne isaanirraa waa barachuu dandeenya. Ani waan guddaan isinirraa barate Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Nagagaaruudhaan kadhachuudhaan najajjabeessuudhaan yeroo dagadhu galteetta barsiisaa dhiyeessa jiru warra naan jechuudhaan ani hojiis hojjechaa waan baradhuu fi kanaaf Waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu si qabaachuu akkuma wanti nuti har'a goonu seera boqonnaa 21 lakkoofsa 5-6 jira yaaduma isaanii isinitti hima. Garbichi tokko yoo haadha manaaf mootii isaa sana dhiisee hin deemu jedhee dhaqee gara mootii isaa sanatti indagana ani hin deemu haa jedhu yoo jedhee jira inni immoo gara waaqaatii fi gara addabaabaatti fuudheetu gurra isaa awwuu jedhe gurra isaa awwuu. Har'a yeroo isaan sartifikeetii nuuf kennanii akka gurra keessan guutanii maaliif Waaqayyo saba balbala duratti haa geessuu jedhe inni immoo maal ta'u bara jireenya isaatii Waaqayyo isaaf hojjetu bara jireenya isaatii laayif taayim kan nuti goonu laayif taayimii waadaa galu waan dhuftaniif galatooma eebbifamaa. Akkam jirtu eebbifamtooti maatiin eebbifamtootaa firoonni hiriyoonni waldaan kiristiyaanaa Waaqayyoo guyyaa dinqisiisaa kanaan baga isin ga'ee baga gammaddanii baga gammaddan. Keessumatti keenya seeraa hojiirra taa'aniiti hojii biyya kanaa beektu. Hojiirra ta'anii halkan warra biyyaadhaa kuni 9 PM dhaqanii baratu. 9 PM amma 10 PM yookiin 10:30 baratu. Yeroo namni itti rafu, yeroo namni dadhabu warqaa iddoo hojii ta'anii. Hin dadhabne tun jedhu waggaa lama kana guutuu gatii kaffalaa turan. Waan garaagaraa isaan daangaa jireenya isaanii ijoollee qabu, jireenya qabu, waan meeqa qabu. Kan hundumaa dabartanii Waaqayyo har'aan bagasiisa. Kun carraa guddaa kan manni barumsaa kuni magaalaa Amaaraa tokko biyyatti Nahimiyaadha. Isa wajjin asitti immoo kanaadha hayyama kan inni ittiin argate Transformational Mentoring for Ministry Center Kanaadaadha. Mootummaa Kanaadaadha kan ittiin argate weebsaayitii irratti yaadamanii sun barreeffama hunduma isaa jijjiiramaaf namoota eebbisu jechuudha. Kan warreen oluu jijjiiramaaf praaktikaan namoota eebbisu jechuudha. Accreditation in Ubarbaata waan ta'eedhaa fi accreditation keenya immoo American Association of Higher Education in the Accreditation. American Association of Higher Education in the Accreditation. Kan immoo asii qabna akka dhuunfaatti immoo waggoota 8 darbee kan specialize godhe aarii to'achuudhaanii isa immoo NAMA kan jedhu National Anger Management Association Director yoo ta'an maqaa koo profaayilii koo achirratti argitu jechuudha. Kanaaf barattoonni kun akkamitti akka aarii to'atan, akkamitti akka miira isaanii to'atan, waraana kan fidu, mana kan diigu, jireenya kan diigu kanaadha waan ta'eedhaaf jireenya kana akkamitti akka mo'an bara kun immoo bara teekinooloojiiti bara AI'ti akkamittiin akka socho'uun isaanirra jiraatu waa'ee hojii, waa'ee haqaa waan hundumaa walitti qabatanii jechuudha. Maaliif holistikiidha kan isaan baratan.
Sababi isaa barri amma qaama wajjiniin fuulaan baratan hafeera. Amma wanti hundumtuu onlaayinii ta'eera. Nagaduunis gabaanis hojiin hundumtuu. Bara duukaan deemnu yoo ta'e immoo bu'aan qaba. Traditionally teoloojiin kan baratamu lubootatu mana seminarii galee barata. Waaldaanis humna hin qabdu warra kaan barsiisuudhaaf. Amma bara kana garuu namootatu caakkaa keessa jira. Googlein, TikTokiin, maaloon barumsa dogoggoraatu jaalaa qabatee caakkaa kanatti gargaaramaa jira. Caakkaa kana keessa namoota baasuudhaaf jagna wangeelaa warra ta'an warra akka kanaa oomishuun hubannaa kana Waaqayyo nuuf laata. Amma iddoo biraan barbaannu nama onlaayinii irra barbaanna waan meeqatti badaa jiru waan ta'eedhaaf. Addunyaa immoo qaban namoota akkasii gaafa geeddaraman immoo dhaloota taanu geeddaramaa deeman osoo obboleettiin keenyas obboleessi keenyas jedhu. Naa kanaaf kana mul'ata godhannee matseetii kanarraa argachuu dandeessu warri isin ga'u mul'ata kana godhachuudhaan manni barumsaa kun kan inni jalqabee waggaa 2014 kan inni jalqabe. Eessatti jalqabee Torontoo Kanaadaatti jalqabe. Yeroo jalqabamu mul'ati isaa jaarsoliin waldaa kiristaanaa yeroo hundumaa rakkoo yeroo hundumaa walitti bu'uudha yeroo hundumaa rakkoodha waan ta'eef waggaa lamatti dippiloomaa liidarshiippii qabatanii habaanii yeroo warri taananis immoo waggaa lamatti taanan akkasumatti habaratanii jechuudhaan waldaa afurraa jaarsolii 5 walitti qabee jaarsolii 20 jalqabe. Gaafa jaarsolii 20 jalqabu immoo luba gammachiisaa waan beeku Torontoonii dur waldaa isaa kan dhaabbate waldaa tureedha. Amma baay'ee guddataniiru. Waldaa sana tajaajilaa barumsa kana barsiisuun hin danda'amu. Waldaa kan mataa kanallee qaba waan ta'eedhaaf an qobaadhumatti bahee hojii kana irratti yoo hojjedhe waldaa tokko irratti waldaa guddaa irratti luba ta'uun rakkisaa barumsa kana barsiisaa waan ta'eef mul'ata kana kan deeggaranii wajjin yoo hojjedhe gaarii dhadheen waggaa lama manni barumsaa kun jalqabetti 2016 gara elementiin Kanaadaatti kan socho'ee achi taa'ee gaafa ilaalu immoo kontekestii saba keenyaatti akka saba keenyaatti afaan biraarraa hiikanii gargaaramuu xinnoo ishee ulfaata ingiliffarraa biraarraa afaan oromootiin ta'utu irra jiraata waan hin jedhe yaadee fi waggaa lama guutuu koorsii oromiffatii fi kootiin jijjiiraa ture koorsii 25 waggaa lamattan jijjiiree fi oromiffattee jechuudha. Isa booddee erga disaraatee booddee yeroo dippiloomaa baratan digirii taanuuf immoo jedhee kan digirii koorsii 16 nanii geeddaree garuu isarraa kan hafe waldaa biyyaa, waldaa guutuu wangeelaa, waldaa masarata Kiristoos, waldaa maqaa Yesuus irraa immoo nan ergifadhe koorsii baay'ee nan ergifadhe jechuudha. Ispeeshaalii digiriidhaaf jechuudha. Maaliif hojiin keenya tokko warra biyyaa wajjin hojjenna waan ta'eedhaaf. Isa kana hundumaa sirreessinee amma manni barumsaa kun utuu namni bariin 2004 jalqabee maaliif mul'ata hundee hin qabanne yoo namatti himnee baduu danda'a waan ta'eedhaaf. Kan nu addabaabayitti beeksisuu jalqabne waggaa lamaadhaati. Ijoollee matu beeksisa ta'e warri baratanii baatu beeksisa ta'e. Nah, waggaa lamaarraa miidiyaatti baasnee beeksisuu jalqabne garuu addunyaa hundumaa qabanne waan isin dhibu addunyaa hundumaa Dubaayitti si'a lama eebbifne, Kaayirootti si'a lama eebbifne, Itoophiyaatti si'a lama eebbifne jecha dandargachaa ture. Kaansaasitti waggaa lamaarraa si'a tokko eebbifne yaadaadha si'a 3 si'a 2 si'a 6 Kaansaasiin si'a 7 Jarmanii torban darbee deemee eebbise. Achi dulu guyyaa nama sadii dhugaan mana bulee darbee si'a 8 isin salgaffaadha jechuudha. Waaqayyo irratti jiraata. Si'a 3 booddee ammas immoo Kaansaasitti deemnee eebbifa. Isa booddee immoo si'a 3 booddee amma Itoophiyaa deemu achi immoo Kaayiroo Dubaayitti deemu. Maaliif Awurooppaa, Awustiraaliyaa, biyya iddoo hundumaa Afrikaa hundumaa qabatee jira. Waa'ee wanti hundumtuu onlaayinii. Akkamitti baratamaa waasaap irratti mujulan dhufu. Deebi'ee immoo sagalee dhufu. Torbeetti immoo zuumiin si'a tokko wal argama. Abbaan zuumiin dandeenye sagalee dhufee mujula dubbisee sagalee dhaggeeffata. Amma zuumiidhaan immoo gaafa dhufu qormaata fudhatu gaaffii qaban dhiyeessu fuulaaf fuudhaan fees tuu fees teenyeeti jechuudha. Waan sadii koorsii tokko irratti waan sadii jechuudha. Kanaaf kun carraa guddaa namootaa waan banee fi digirii kan qaban maastersii kan qaban achi as deebi'anii barumsa gadi fageenyaa barachaa jiru jechuudha. Jijjiiramaa tiyorii tun ta'e digiriin baadhe dippiloomaan baadhe jechuu tun ta'e amma nama lamatu digiriin eebbifamu keessumaa naatiin amma digiriidhaan eebbifamu barattoonni biraan namooti 19 dippiloomaadhaan eebbifamu tootaalii nama 27 ture warra digirii kanaa wajjiniini
namooti jaha dhufuu hin dandeenye. Chicaagoo irraa namni lama, Ohio irraa namni tokko, Kansas irraa namni sadii haala garaa keessatti argamuu hin dandeenye. Diploomaan amma 19 keessa kan jirani silaa isaanii wajjin diploomaan 25 digirii wajjin 27 ture jechuudha. Bakka waaqayyo isin gargaara. Kanaafi eessa keessanii mana keessa keessanii namni guddaa tokko bara jaatame biyyaa abbaa qabeenyaanis baay'ee guddaadhas. Warra mana isaaniis nama gurguddaa yeroo hundumaa isheen irra duukaa eebbifamu ture halkan sa'aatii sadii jedhamu yeroo taa'anii buna fiddeenaa hojjetee si dhaggeeffattiin akkuma amma fisuudhanii waa'ee warra manaa isaase waaqayyoof galannaa ta'u gooftaan si haa eebbisu buna fiddee keessatti barsiisaan tokko gara barsiisaa waliin namna asaa wajjin deemu waan garaagaraa waliin barsiisu barsiisonni tokko gosaa tokko isaatti nama haa barsiisu halkan sana yaadaa minnaa itti gaafa gaadha kan walakkaa gaafa gaadha naa kana hundumaa darbanii barattoonni tokko immoo rakkisoo kan hundumaa dandeenye maqaan isaa ulfaatu. Angkose barattoonni rakkisoo ni jiru. Barsiisaan akka abbaatiin ijoollee hundumaa danda'a. Kanaafi ammoo waaqayyo nu gargaaree manni barumsaa kun diploomaadhaa digiriirraa ammoo barana maastersii jalqabee barataan 35 maastersiidhaan barachaa jiru. Maqaan waaqayyo bara baraan Library kumaatamaan qabu. Kumaatamaan namni waan barbaade ibsachuu gochuu barbaade library keenya foon isaa laata akka barbaade ibsachuu gochuu barbaada. Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo balbala nu bane. Waaqayyo carraa nu bane. Keessumatti dadhabaa nama qabu kana fuudhee waaqayyo kanaan ga'uu sana baay'ee gammachiisa. Achi mulai kerana joran membuat kita sedikit kita mulai joran akan di mama. Achi lagi orang beramalkan karena berkorona gamu. Lafti nalo deh nalo. Achi wambara lah macam mana bukan orang mentor metu. Wambara achi kerabui. Gojam cakap ni kisah putih wambara deh me. Idum rumah deh me orang jejak tu karena nerga sangga dia deh. Yeroo mul'ata kana jalqabee aksidentii argadhee 2013 mana barumsaa kana jalqabuu tun jalqabee aksidentii argadhee aksidentii cimaa ture lower baakii koo na cabsee doktoronni kan isaan murteessan paralaayizii ta'a sarjarii nuun goonu amma jedhamutti ture waggaa tokko booda erga baalaansii kolluusii godhee ka'uu dadhabe sarjarii na godhanii ni waaqayyo jedhe isa kana waan ta'eedhaaf ani ergasii hojjaas nan dabale maqaan isaa ulfaatu yaadaas nan dabale ni waaqayyo Waktu saya itu warga wajib independen di mana barumsa. Dubai warga lama wajib, Cairo warga sedi wajib, Cairo warga itu warga Makassar itu warga wajib, warga Grace. Baratun ni bijak semua baca sekali wajib. Denomination itu kesan kesat, kan sambarat orang biar. Denomination itu nama kesat. Bible bersih nama le, doktrini warga tu koti himbun wajib koti. Engkau banyak. Wanda mau itu ligan wanda ya. Karena kesat warga yang mau cararan kene, ega wanda yang jadi cubar baru. Isa jalqaba hamma dhumaatti qabnee taa'uu kan dandeenyu yoo dubbii waaqayyoo dhaabbanne duwwaadha. Dubbii waaqayyoo dhaabbanne duwwaadha. Fakkeenyaaf biyya kana fudhatanii yoo ilaaltanii manni barumsaa Harvard mana barumsaa teewooloojii ture. Manni barumsaa Yaale mana barumsaa teewooloojii ture. Manni barumsaa Princeton University mana barumsaa teewooloojii ture. Karena dia manut dia Inggris itu orang Oxford kan baru bahasa Melayu kan. Aku buat lagi itu gaduh ini saya nak sekular yang kali-kali teologi berbeza. Mana baru sahaja dia lah. Mana baru sahaja dia lah jadi mana. Selain hari itu mana baru sahaja teologi pun bukit itu mana baru sahaja berapa dia bersih supaya hari itu. Garuu booddee sirriitti qabuu dadhabuu isaaniirraa kan ta'e tootaalii dubbii waaqayyoo keessaa baasanii walakkeessi nama ta'e waaqayyoon gidduu baasan. Har'a beeku biyyi guddaan kun achi gad deebi'ee akka biyya xinnaadha akka biyya Afrikaa kana waraana keessa galu dubbii waaqayyoo irraa fagaachuu qabu. Waa tokko dhabanii miti jechuudha. Waaqayyo mana keessaniif waldaa keessaniif walakkeessa haa ta'u.
waan biraatti qabbanaa haali baroo muriin keenya deemu rivaayivaali kanas qabbanaa hin dandeenye dubbiin waaqayyoo nurratti hin qabbanaa'e. Called, equipped, ready. Sini waaqayyo sun waameera barumsa immoo jalqabdanii inni kun waamicha keessan kan bakkaan ga'uudha hojii lafa waaqayyo isin darbuuf immoo qophaa'aa jechuudha. Waaqayyo duraan isin waame, mucummaatti isin waame, mana isaatti isin waame, isa kanaaf of qopheessu barni waldaa dhaabaa turre teoloojii የተቆላ ገብስ ነው ሲበሉት ይጣፍጣል ሲዘሩት አይበቅልም jedhani hunan Muusaa turan. Akaamaadha kagarbu akaamaan hin biqilu. Innaa kanaaf yeroo nyaatan gaariidha ayyaana sirraa balleessa maaliif namni gaafa baratu naamusaan dhaabatee haasa'uu danda'a. Nama hubachiisuu danda'a akka aadaa isaa akka qoqa isaatti. Ituun baratiin garuu duuba nagee akka eelee sibiilaa ta'a. Eeleen sibiilaa hunkura malee eeleen sibiilaa waan misheessu waan gaarii hin ta'u. Eeleen suphee garuu jalaanis irraa isuun gubatee biddee gaarii nu baasa. Gaafa waamicha waaqayyoo kenna teoloojii kenna miti. Isa waamamne sana garuu akka waamamnetti jiraachuudhaaf dubbii waaqayyoo kana sirriitti barachuu jechuudha. Waan tokko waan biraa miti. Innaa ayyaana guddaa baatanii hin baranne waan ta'aniif yoo waamtan na waamaa yoo dhiisan na dhiisaa jedhanii aariidhaan miiraan dhaabatanii amma yeroo haasaan baay'een isaanii balbalatti cufameedha. Nama tokko waaqayyo nama kabajeedha nama kabajuun nurra jiraata. Amma yeroo barattoonni kun kana booddee nama Muusaan faarfatan nama Muusaan lallabanii adaraa lubaa gaamaa sinoo barachaa fi tasra komaanii jira. Maqaan isaa uffatu luboota baay'ee jaallatu waan wayyaa osoo eebbisuu dhaanii dhuga. Haalifi luba kaasa'uuniin iddoonni jiru ganaarra ijoollummaa isaa hojii guddaa achitti waaqayyo kanatti dhufaadhaa wajjin hojjechaa turre luba eeggatuun immoo beekamaa dhagaa karaa damdolloo yeroo barumsa jechuu kooti na baay'ee yaadannoo guddaa waaqayyo nuu kenne namni hambalii ta'e namni gad of qabee yeroo jiraatu waaqayyo warra akkasii isiniif barbaachisu na kanaafi barachuun keessan isiniirra darbee waldaadhaaf bu'aadhaa biyyaaf bu'aadhaa jabaadhaa wanta waldaadhaan jedhu yookiin immoo gaggeessitootaan jedhu PhD lama sadii yoo baannee nuyi namoota guutuu miti. Guutummaa namarraa eegina. Barattoota kanarraa guutummaa eegina. Indiyaa'uun gaaffii baay'isu tokko maaliif gaaffii baay'isu kummaan sirranne yeroo baay'ee jechuun dubbii waaqayyoo akka barannetti kummaa hojiirra noolle kan jedhullee kaasuu danda'u lolii isaan miti dhugaa jaalalaa qabatanii jechuudha. Hir'uudha moo namni akkam PhD sadii afur hojjete namni stiil nama hir'uudha. Mee erga baratanii yoo jedhina rakkina manaa qabaachuu danda'u, rakkina tajaajilaa qabaachuu danda'u, rakkina jireenyaa qabaachuu danda'u. Namni waan irraa gadi bu'ee hin jiru jechuudha. Anaaf baratee maal fideeru namoota akkas miti. Al tokko barannee gaafa dogoggorru qalbii diddiirran hin deebinu. Barannee gaafa qalbii karaarraa ce'e. Utuun baratii yoo karaarraa ce'e garuu dogoggoratti dhufaa deemnu. Garaagarummaan keenya kanaadha jechuudha. Hubachuu keenyaan waaqayyooti dhiyaannaa waaqayyooti ifa gaafannaa hubachuu dhiisuu keenyaan immoo nama lolaa deemna. Naa kanaaf barattoonni kun garuu kan nama lolan miti amma maali waa'ee aarii to'achuu baraniiru. Aarii balleessaan jenne aarii to'adhaa inni malee. Namni naarra hin jiru. Yeroo aarutu namni nama rabsa. Yeroo aaru namni mana keessaa abbaa manaatti dubbata. Aariin balleessinaa aaraa rakkoo qabu aaruun nuti naturaalidha maal nuti maali qabu kun. Ana siin hin jiru. Garuu aarii to'adhaa. Anger management. Yeroo aartan waan amanaatiin ijoolleedhaan waan jedhinaa. Yeroo aartan waldaa keessatti hawaasa keessatti waan jedhinaa. Yoo dadhabdee illee wookaawuti bahaati iddoo qilleensa fudhadhaa deebi'aa. Harkaan nama rukutuun hin fayyadamni. Jechaan nama rukutuun garuu madaa bara baraati. Waaqayyo kanarraa sinaa eegu. Takka namni irraanfatu nama jechaan isa rukute jechuudha. Kanaafitu waaqayyoof galanni haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu. Kaleessa tiksiidhaan dubbisatti miidiyoo isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 15 hojjetaa fuula waaqayyootti ilaalamee qoramee hojjetaa hiyyeellaa sinii ta'e. Kanumaan dhuguu keessaniif kanan kennu waaqayyoof galanni haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa. Amma yeroo kana yeroo eebbaasitti fufaa luba eeggazuu achas waama isa fuuldura garuu daqiiqaa tokkoo fi dhiifama naa godhaa qaba. Madara himuu kan kooti jechuu kooti. Madara himuu kan kooti amma booddi tabii diranaa kenni luba. Amsaa nama tabii diranaa kenna. Luba gammachiisa namee kottaa namoota nagaa gaafadha. Baay'ee nama ni jaalladhudha waan ta'eedhaaf kottaatii nagaa namoota gaafadha. Yeroo kana
yaade. Eega dubbatu naan jedhan immoo nan dubbadhaa. Waaqayyoo gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'u. Wanti jennu hin jiru Waaqayyoo galata galchuu duwwaadha yeroo hundumaa. Maalan Waaqayyoo deebisaa kana inni naa godhe waan gaarii hundumaa miti Daawit akkana jedhe. Wanti isaa deebiin nu hin jiru. Isa galateeffachuu garuu akka hin dadhabne akka hin irraanfanne isa kana duwwaadha. Waaqayyoo dinqii. Hojiin isaas dinqii. Ani yommuu kana jedhu waan Waaqayyoo jireenya koo keessatti utuu lubbuun jiru na agarsiisan dubbadha. Waggaa 30 dura yommuu waan tokkotti waldaa tokko jalqabne karaa cinaa kanan argadhee yaadne. Waldaa tokkittiitu uumame biyya Ameerikaa keessatti, Yuuroopitti uumame, Awustiraaliyaatti uumame, Kanaadaatti uumame, Torontoo dhaqatee isa kanaafanii hojiin Waaqayyoo dinqiidha. Waaqayyos dinqiidha. Akkatti hojjetu beeka. Dhaqaa wangeela barsiisaa almoo amma biyya lafaatti isinii wajjin jira. Isa kana hundumaa godhu. Waaqayyoon galanni haa ta'u. Ameen. Erga inni sagalee Waaqayyoo irra ijaaree waan tokko du'a ga'uu gooftaa booddee waan sadiitu ta'e. Du'a ka'eetu gara Waaqaatti ture. Lammaffaan hafuura qulqulluu ture. Sadaffaan wangeela barsiisaa deema wangeela barsiisuu akkootu dhufe. Waan sadii inni ol ba'uunsaa hafuura nuuri. Hafuurri dhufuunsaa wangeela akka hojjennu nu godhe. Hojii wangeela kanatti waamamtani firoota koo. Kanatti waamamne Phexros akka jedhu Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti akka jedhu kanaafis isin yaa obboloota nanaa baay'iftanii of eeggadhaa waamamuun keessanii fi fo'amuun keessanii hajabaatuuf jedha. Waamamuun keessanii fo'amuun keessanii kan isin waame Waaqayyo kan isin waame hafuura qulqulluudha. Akkasumatti waamamne hojii itti waamamtan iddoodhaan ga'uudhaan waamamtan. Baga gammaddan isiniin jedha. Ameen. Baga Waaqayyo isin gargaare jedha. Yoo Waaqayyo nama gargaare malee danda'amu. Ayyaroon fi gooti isin eegattee deebi'aa laankeessarii ni hojjechiisan deddeebi'aa kan waaqnaasani. Utuu Waaqayyo gargaaru waan danda'amu. Utuu Waaqayyo gargaaru. Fisumee gammaa waan tokko jedhe. Ani jaa manaa hunda seefa. Utuu seen ijoollee qabu baatte, utuu hojii hojjechuu baatte, anoo karaa irra jira yeroo ammaa maaltu garuu Waaqayyoo waa beekaaf waa godha. Yeroo hundumaa yeroo wal bira nu kaa'u waa beekaaf waa godha. Kan gadi fageessaa yaada. Amma isinii kennameera, gorsi isinii kennameera, isinis kana yaada. Du'aa ka'uu gooftaa Yesuusiin ta'e kun hundumtu nu. Ol ba'uu isaatii fi hafuura qulqulluu erguu isaatii fi wangeela barsiisuu keenya jalatti dhugaa ta'e. Dubbiin kun hundumtu nu. Waaqayyo waan haaraa gochaa deema. Waan hin jirre jiraachisa. Waan dur hin jirre jiraachisa. Biyya Ameerikaa keessa kun ni jiraatu. Awustiraaliyaa keessa jiraatu. Kanaadaa keessa jiraatu. Waan Waaqayyo eessaa dachaasee bira Yuurooppii baasee saba kana hundumaa
waan godhu beeka Waaqayyo. Kanaafan Waaqayyo dinqiidha, hojiin isaas dinqiidha jedha. Ani ofii gootu waan natti dhaga'amu qaba. Gadi fagoodha wanti. Bulee immoo sinii gala. Egaan hin baay'isu. Kiristoos keessatti eenyummaa keessan hin irraanfatina. Kiristoos keessatti akkasumaan hin waamamne. Kiristoos keessatti eenyummaa keessan hin irraanfatina. Sagalee tokko immoo Qoraasaayis keessaa dubbiseetanii raawwadha. Akkana jedha. Qoraasaayisiin Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 57. Garuu Waaqayyoon galanna ga'u jedha. Waaqayyoon galanna ga'u moo'icha kan nuu kenne Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Kanaafis yaa obboloota koo kan jaallatamtan, kan jabaattan ta'aa utuun socho'in. Kan jaallatamtan, kan jabaattan ta'aa. Kan irraa haftanis immoo ta'aa. Hojii Gooftaa hojjechuutti gaafa hundumaa. Yeroo tokko hin jenne, yeroo lama hin jenne, gaafa hundumaa beekaa moo jedha. Dadhabbiin keessan akkasumaan akka hin taane Gooftaatti. Dadhabbiin keessan akkasumaan miti. Waamamuun keenyas akkasumaan miti. Kanaaf Waaqayyo abbaa keenyaaf galanna ta'u guyyaa har'a silaa iddoo tokkoon oolan ture. Obboleettiin koo Sahaayee bilbiltee maal isin barbaannaan jette. Maal adoonii dandaqaan jedheen. Darbitee immoo sammata guddaa sun namoota darribeen immoo maal akka jechuun dhaga'e dhugumaa jiru baanaan jette. Egaa malee yoo yaadutti kaane ga'anis Raaheelis yaadutti kaane maal egaa kan ta'e inni sun miidhaamu isa mana keenya jiru kanaa fi iddoo sana ooludha waan. Waan ta'e hundumaatii Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Nama wajjin durbe biyya dambi lolootti sinodosii western walagaa beektan sinadii keessatti wajjin hojjette abbayee si wajjin hojjette addoo kana jirti galaanee qinasigaasuuta. Waaqayyoon kan danda'u waan hundumaa isa duwwaa